Morning, Mr. Zakir Naik. My name is James Ishtimani. Akkam bulti obbo Zakir Naik. Maqaan kiyya James Ishtimani jedhama. Waan duraa hojii amma asitti hojjetuu jirtu tanaaf si galatoomfachuu barbaada. Waan hedduu asirraa akka baradhullee abdii qaba. Gaafiin kiyya qabxii kee ka sadaffaa irratti hundaa'a. Yoo naa eeyyamte an gaafii sadii qaba. Qabxii kan kee ka sadaffaa irratti deebiin ati kennite xiqqoo namatti ulfaata. An gaafii salphata si gaafachuu fedha. Yoo waan shororkeessummaa dubbattu, yeroo waan islaamummaa dubbattu, ilaal duub an gaafii qajeeltu waan si gaafachuu jiruuf deebiillee qajeeltu sirraa barbaada. Wanni Paakistaanitti, Iraaqitti, Afgaanistaanitti mudachuu jiru annamni dhufii miti waan kan dubbachuu jiruuf akkanatti hin mufannellee abdii qaba. Garuu oduu irratti yoo dhageettu dubartiin tokko osoo ijoollee isiitiif soorata tolchuu jirtu namni wayii boombii hidhatee dhufee osoo dhoosee ajjeese anas biratti gaafii salphata akka si gaafatu barbaada. Waani sun islaamummaa moo naminuu islaamummaa akka dansaa hin hubannee fi namootattuu islaamummaa irratti ilaalcha mataa ofii qabaa jenna. Yaa abboo ammallee waan tokko sitti yoo deebinaa deebistu waraana addunyaa tokkoffaa irratti namni haganaa du'ee jira. Wanni kun cuftinu propagaandaadha. Kun hojii Ameerikaatii. Isittuu nam fixuu jira naan hin jedhin. An deebii qajeelaa sirraa barbaada. Obboleessoo dura deebisaatti dhaggeeffadhuuti sanbooda yaadetti kannatta. Inshaallah. Hayyee. Gaafiin obboleessa keenyaa dhimma badanii balleessuutiin wal qabata yookiin suicide bombing. Fakkeenyaaf Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti osoo dubartiin takka nyaata godhaa jirtuu fa'aa namni wayii tokko dhufee boombii itti dhoosee ajjeese oduu jettu fa'aa dhage'a. Wanti kun akkamii je'ee gaafate. Akka amantiin Islaamaa jettutti waan miidiyaan jiru irraanfadhu dhimma kanarratti Islaamummaan seeraa akkam akka kaayinsiif hima. Wanti miidiyaan jiru fedhu dhugaa yookiin sobaas ta'uu danda'a. Quraanni suuratul Maayidaa ayaa 32 irratti namni tokko lubbuu nama tokkoo yakka du'aatiif malee yookiin ammoo badii dachii irra babal'isuu isaatiif malee yoo ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeeseetti ilaalama. Namni tokko yoo ilma namaa tokko ajjeese namni san nama muslimaa yookiin nama musliman ta'inis ta'u yoo nama ajjeese taate takkaa'uu yookiin yoo nama dachii tana keessatti badii babal'ise taate malee yoo lubbuu nama tokko ajjeese akka nama sanyii ilma namaa hunda fixeetti ilaalama. Quraanni namni tokko yoo lubbuu nama tokkoo baraare yookiin nagee baase akka waan sanyii ilma namaa cufa nagee baasetti ilaalama ja'a. Kanaafuu akka Quraanaatti lubbuu nama nagaa takka baasuun dhoorkaadha. Suicide bomber yookiin namni badee balleessu tokko boombii hidhatee dhufee dubartii nagaa nyaata godhu jirtu ajjeesuun dhibbarraa dhibbatti dhoorkaadha. Maaliif yoo fedhe Afgaanistaanitti yookiin Iraaqitti yookiin Ameerikatti yookiin Dubaayitti maaliif hin taane kun dhibbarraa dhibbatti dhoorkaadha. Or American or propaganda, whoever doing it, it is totally prohibited. Okay. Deebinti yeefaami. Ifnaa ta'ee jira. Parsantii dhibbatti ifaadhaami. Parsantii 100 if. Kanaafuu dubbicha akkana kun dogoggora jechuudha. Dhibbarraa dhibbatti dogongoraan siin jee akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeesetti ilaalama. Kitaabota amantii kanneen an beeku keessaa kan yoo lubbuu nama tokko ajjeeste akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeesteeti hajuu Quraana qofa. Kitaabota amantii kanneen an beeku keessaa Quraana qofaatu yoo lubbuu nama tokko nagee baaste akka waan sanyii ilma namaa cufa nagee baasteeti ja'a. Kitaabni biraa tokkollee akkana jiru hin jiru. Perfect. Hayyee ammallee waan biraa si gaafatu danda'a. Ni dandeessa gaafadhu. Gochi akkanaa kun dogoggora akka ta'e natti himte. Yoo ummat kan laal cufti isaaniitu ummat nagaa ka jaalalaati. Walgayii akkanaa kan maaliif Afgaanistaanii fi Paakistaan keessallee qopheessitee namoota waan islaamummaa al jiru raawwatan maaliif hin barsiisne. Namoota sammuun isaanii joonjawessuun maa hin qajeelchine. Wanni isaan raawwatuu jiran kun azaab malee jannata kagalchuutti hin jirre akka ta'e maaliif ittiin himi. Gocha akka 9/11 sunfaa ka akka boombii Londanitti dhoosanii namoota nagaa galaafatanii sunfaa akka hin milkoofne maa ittiin himne. Osoo waan si jibbuuf kasi ajjeesu taate dalagaanti tun xinnoos taasisu fudhatamni qabaatti. Garuu waniin Yahudaa tokko jibbuuf maaf warra Ameerikaa kan nagaa dhaqee ajjeese. Hagasitti namoota 3-4 islaamessitu maaliif achi dhaqxee namoota kan barsiiftee lubbuu namoota 10,000 hin hambifne. Wanni an dhaga'uuf ettaan. Maashaallah. Obboleessi keenya gaafii bareedduu gaafate. Akkaanaan Afgaanistaanii fi Paakistaan dhaqee dhaamsa kana dabarsee balaa tana hambisuu barbaade. Obboleessi ani guyyuun hin dhaqa. Ammaa achitti hin deemu jira. Yeroo ammaa tanatti saatalaayitii TV irraan jira. Nuti Peace TV uummata miliyoona 100 lakkaa'amu bira gahuu qabna. Namni as jiru kun hangam takka? Uummanni as jiru kun 20 yookiin 30 hin caalan. Harkitee ammallee waan kana waraabaa jirra. Waraabuun maaliif barbaachise? Wanti waraabnuuf akkaanaan Paakistaan dhaquufi, akkaanaan Afgaanistaan dhaquufi,
akkasuma ammaas akkaan Ameerikaallee dhaquufi wanti waraabnuuf akka dhaamsa kiyya biyya cufa dhaquufi jechuudha. Barumsa kiyya kaniin ammata duree jihaadaa fi shororkeessummaa irratti kanne daawwattoota miliyoona dhibbaan lakkaa'amu harkate. Wanti nuti hojjechaa jirruufis uummata addunyaa cufa xiyyeeffannaa keessa galchineeti. Anasittiin barsiisaa jiraami kunis waraabameetti tamsaasame jechuudha. Wanti beekuu qabnu an dhaamsa kiyya akka fudhataniif nam tokkollee dirqamsiisuu hin danda'u. Obboleessoo akka ati waan hin fudhattu si dirqamsiisee lakkina hin dirqisiifne. An akkamittiin uummata Paakistaan dirqamsiisuu danda'a? Akkamittiin uummata Afgaanistaanoo dirqamsiisuu danda'a? Haaluma wal fakkaatuun tanaas niin dubbadha. Akkuma atu jette namoonni nagayaa hedduutu ajjeefamaa jira. Dhugaadha waliif galla. Garuu lakkoofsi isaanii hangam takka. Akka ati jettetti nama 4 fi 5 asitti islaamummaa fudhachiisuu irra jara sanitti waan kana himuutu irra wayye jette. Hojiin tiyya dhaamsa dabarsuu qofa. Quraana keessatti suuratul Ghaashiyaa ayata 22 irratti fazakkir innamaa anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir ja'a. Dalagaan teenya dhaamsa dabarsuu qofa. nuti qalbii ilma namaa jijjiiruu hin dandeenye. Rabbiin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati iimaan ilma namaa to'achuu hin dandeessu jeen. Qaqqaceelluma namaaf kannu Rabbii tokkicha. Rabbi qofaatu hidaayaa namaaf kanna. Ani ittiin haasawa malee amantii jijjiirsisuu hin danda'u. Rabbi olaane qofaatu akka jijjiiraman godhuu danda'a. Ani ittuma himuudha malee warri Paakistaan dhaamsa kiyya fudhachuu fi fudhachuu dhabuun isaanii Rabbi harka jirti. Garuu hundee gaafii teetitti hogguun dhufu akka kiyyatti ati kaaseta kiyya terrorism muslim monopoly hajuu laalu qabda. Kaaseta kiyya shororkeessummaa monopoly muslimaatii hajuu akka laaltuun barbaade. Terrorism muslim monopoly hajuu kana yoo laalte sammuun teetii fi ilaalchi kee ati shororkeessummaa irratti qabdu ni fooyyaa. Haasa'u san guututti irra deebi'ee haasa'uudhaaf amma yeroon qabnu. Garuu waan si himuu fadu akkana nama nutti shororkeessitoonni sadarkaa tokkoffaarra jiran warra siyaasaati. Warri rakkoota na cufa uume isaan biyya feete fuddu Indiyaa walitti bu'iinsota Indiyaa keessatti mudatan cufaa'u Suduudaanis ta'e karaa lafa jalaatii warri siyaasaa harka keessaa qaban masjida Baabrii walitti bu'iinsa masjida Baabrii maaltu fide sababni warra siyaasaati walitti bu'iinsa Gujiraatitti ta'e sababni warra siyaasaati waan Seepteembar 10 akka bara 2000 takkarra mudate waan 9/11 irratti mudate beekoo barbaades kaasata kiyya laali sunis waanuma biyya keessatti dalagame shororri siyaasaa dhoo isaan dalagani jechuu akka saayinsistoonni Ameerikaa 72 ja'anitti yakki shororkeessummaa kan 9/11 dalagame haaluma kamiinuu araboota 19 xayyaara butaniin godhamuu hin danda'u ja'an abadan hin danda'amu ja'an tun dalagaa warra siyaasaati saayinsistoota Ameerikaa 72 tokkana jee Zaakir Naayikii miti dalaguma biyya keessaati dalagaa siyaasaati tun waan kana eenyutu godhe George Bush. Okay, then Afghanistan, babe. Obbolees hangaan deebisaati yaafitadhu naaf obsi. Deebisaati yaafitadhu. Afgaanistaanitti namoota kumaatama lakkaawamaniitu ajjeefamaa jira. Warri Ameerikaa kilaster boombiitti roobsaa namoota kumaatama hedduutti lakkaawaman achitti fixaa jiran. Ati waa'ee suusaayid boombaraa yookiin waa'ee boombii balleessanii baduu haasa'u jirta. Kun haraami. Awwaan kana hin deeggaruus niin balaaleeffadha. Garuu wanti guddaan balaaleeffatamuu qabu loltoota Ameerikaan Afgaanistaanitti ergitee namoota nagayaa kumaatamaan lakkaawaman fixaa jirtu kana. Kan Iraaqittis namoota nagayaa kumaatamaan lakkaawamu fixaa jirtu kanaatu balaaleeffatamuu qaba. Saddam Hussein. Saddam Hussein ani deeggaraa isaatillee miti. Inni dogongora hedduu hojjete. Uummanni Iraaqis sirna bulchiinsa Saddam Hussein jibbanii jiran. Garuu egaa Ameerikaan dhuftee isaa aangoo irraa buustee booda uummanni Iraaq hanga duraan Saddam jibban daran Ameerikaadha jibban. Waan Saddam Hussein nama badaa ta'eef Ameerikaan dhuftee Iraaq weeraruu hin qabdu. Saddam nama badaa ta'uun akka Ameerikaan dhuftee Iraaq qabattu godhuu hin danda'u. Maaliif waan kana godhan? Maallaqaa fi petroola saamuudhaaf. Fedhiin isaanii gaaza. Kaayyoon isaanii guddaan petroola saamuudha. Eenyutu Xaalibaan hundeesse? Gaafa Raashiyaan Afgaanistaan dhufte Ameerikaan uummata Afgaan gargaartee Xaalibaan hundeessite. Eega Raashiyaan ari'amtee booda ammoo Ameerikaan anaatu aangoo qabachuu qaba jettee lola biraa itti bante. Jarrinis deebi'ee ofirraa loluu ni jira. Eenyu namni rakkoo tana hunda uume? Warra Ameerikaati. Akka kiyyatti shororkeessaa guddaan seenaa addunyaa keessatti George Bush amma aangoo irra hin jiru. Shororkeessaan tokkoffaanis. Tanalleen si'um waliin jedha. Maal jette? Tanalleen si'um waliin jedha. Tanarratti atis nu wajjin jirta. Inuma Ameerikaallee dhaquuf hin deemu. Ani ammaan tanaa'u Ameerikaa kallattiidhaanii fi saatalaayitiidhaanis dhaqutti hin jira. Uummata achi jiruufis barumsaan kan nu jira. Namootaan an beeku keessa ammataa kiyyaaf isa tokko. Kan eega 9/11 booda Awustiraaliyaa keessatti bakka namni hedduu walii qabametti ani fandaamentaalistiidha. Mataa shororkeessitoota hundaa ammoo George Bush jeeqa dubbate ani. Borumtaasaa wanti kun gaazexaa gubbatti mata duree guddaa godhamee barreeffame. In December
Diseembar yookiin muddee bara 2001 keessa biyya Awustiraaliyaa keessatti osoo haasa'u godhaa jiru jeneraalli tokko shororkeessaan eenyu jettee yaadda jeena gaafannaan anis shororkeessaan tokkoffaan Joorji Buush jeetiin deebiseef. Gaazexeessitoonnis mata duree isaanii irratti Dr. Zaakir Naayik ani fandaamentaalistiidha jee. Akkasumas shororkeessaan sadarkaa tokkoffaarra jiru Joorji Buush jee yaada jaanii barreessan. Amma namni miila lamaan deemu hundinuu shororkeessaa jaanii isa yaman. Yeroo sanitti namnoonnee qabu kan akkana jee dubbatu tokkolleen hin jiru. Waan kanarraa wanti hubannu nuti dhugaa dubbachaa jiraachuu keenya yoo Joorji Buush fi abbaa fadhatee illee namni hedduun maal jaan beektaa yeroo takka osoo Londanitti haasa'u mata duree shororkeessummaa irratti godhaa jiru haasa'u bareedaadha nama hedduutu irraa gammadee ture. Kana gurbaan dargaggeessi tokko lafaa ka'ee Joorji Buush dhabama haa ta'u Joorji Buush dhabama haa ta'u rabbi isaa hajjeesu jee haasa'uun nan godhaa ture cufti achuma bilaashte. Bara Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam ergaman sanitti namoota adawwii islaamaa ta'an jajjabaa lamaatu ture. Isaan lachuutu Umar jaaman, Umarayn. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam umaroota lamaan keessaa tokkoof rabbiin hidaayaa yookiin qaceellumaa akka kennu du'aayii godhan. Kana booda Umar ibn al-Khattaab rabbi irraa haa jaalatu khaliifaa muslimootaa lammaffaa tureef rabbiin qaceelluma kenne. Umar ibn al-Khattaab adawwii islaamaa akkaan hamaa ta'erraa ka'eeti humna jabaa islaamummaa ta'uu danda'e. Kanaaf anis rabbiin Joorji Buushiif akka hidaayaa kennuun kadhadha. Ani haasa'u malee hidaayaa kennuun danda'u. Wanti inni hojjechaa jiru dogongora ta'uu isaa ittiin hima. Ani isaa ajjeesuun fadhu akka inni islaamummaa fudhatuun fadha malee nama ajjeesuun maal fayyadamee islaamummaa fudhachuutu nama fayyada. Dhugaa fudhachuutu nama fayyada. Kanaaf jecha nuti dhaamsa dabarsaa jirra. Warri onneen isaanii banaadhaan ni fudhatan. Inshaallah atillee gaaf tokko rabbiin onnee teessiif bana. Rabbiin onnee teessiif haa banu. Ansiif banuu hin danda'u. An dhaamsa qofaan dabarsa. Si dirqamsiisuus hin danda'u yoo rabbiin siif kenne malee yoo atii fi teetiif tattaafatte malee rabbiin sin gargaaru. Yoo ati hin tattaafanne yookiin falmanne onneen